Egaa sagalee Waaqayyoo yeroo xinnoon dubbadha sabooddeenan kadhadhaa. Bara kana keessa kadhannaatu nu baasa. Lallaba baroota baay'ee dhaggeeffanneerra kadhanneerras. Amma immoo kadhannaadha. Inni guddaan kadhachuudha fuula Waaqayyoo duratti. Ilaarraa lafaa giraa lafaarra lafaa ruuda nama kilaba baba senduli dibi sheeta. Haleluuyaa. Akkas jedha sagaleen Waaqayyoo. Macaafaa abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa jalqabumaa kaasee yoon dubbise jechuudha. Boqonnaa 6 macaafaa abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 12 yookiis lakkoofsa 11 kaaseen dubbisa. Waan nama dhibu macaafaa abboota firdii kana bara Israa'eloonni abboota firdiitiin namoota filatanii abboota firdii jedhanii maqaatti baafatanii moggaafatan keessa geggeessaa abboota firdii keessadha. Nama Waaqayyoo nama Geediyoon jedhamu tokko seenaa nama Geediyoon jedhamu tokko ilaalla. Yemmus ergamaan Waaqayyoo jedha lakkoofsa 11 kaasee boqonnaa 6 lakkoofsa 11. Yemmus ergamaan Waaqayyoo dhufee qilxuu mandara Ofraa bukkee jiru tokko jala taa'ee jira. Lafichis kan Yoo'aas nama sanyii Abi'ezer ture jedha. Yeroo sanatti Geediyoon ilmi Yoo'aas warra Miidiyaan jalaa dhokfachuudhaaf iddoo waynii cuunfutti qamadii in dha'a ture. Ergamaan Waaqayyoo sun Geediyoonitti mul'ate. Yaa loltuu jagna nanaa Waaqayyo si wajjin jira jedheeniidha. Haleluuyaa. Ergamaan Waaqayyoo rakkoo ati keessa jirtu keessatti sitti mul'atas kan jedhu irrattan mata duree godhadhee dubbadha. Rakkoo si dhokse keessatti, dhibee si dhokse keessatti, waan sitti dhufe keessatti, wantoota dhokachuudhaaf yaalii gootu keessatti ergamaan Waaqayyoo si mul'ata. Geediyoon kuni nama Waaqayyooti, nama Waaqayyoon abdatudha. Garuu sabdi Israa'el bara sana keessatti harka warra Miidiyaaniin booji'amanii waan turaniif harka warra Miidiyaan jala galanii waan turaniif Geediyoon kuni warri Miidiyaan saba Israa'eliin lolaa jiru turan yeroo sana keessa. Bara lolli karaa warra Miidiyaan saba Israa'elitti jabaatedha. Sabdi Israa'el babbaqatanii tatamsa'aniitu iddoo garaa garaatti dhokatanii jiru turani. Geediyoon kunis akkuma kana dhokateetu qamadii dha'aa turedha. Warra Miidiyaan jalaa dhokfachuudhaaf jedha. Dhokatee qamadiidha. Utuunni dhokatee qamadii dha'u ergamaan Waaqayyoo waaqarraa mul'ate. Iddootti dhokattee jirtutti ergamaan Waaqayyoo sii mul'ata siifis. Maal keessa akkati jirtu hin beeku. Hafuurri Waaqayyoo kanuma lallabinaan jedha. Kanuma dubbadhunaan jedha. Maal keessa dhokattee jirta? Iddoo kam dhokattee jirta? Lafa kam hafuura kee dhokfattee hojii hojjechaa jirtati? Maaltu si dhiphisee si dhoksee jira siin? Iddoonni dhokatee qamadii dha'utti ergamaan Waaqayyootti mul'ateetu sagaleedhaan akkas jedha. Yeroo sanatti Geediyoon ilmi Yoo'aas warra Miidiyaan jalaa dhokfachuudhaaf iddoo waynii cuunfanitti qamadii dha'aa ture. Ergamaan Waaqayyoo sun Geediyoonitti mul'ate jedha. Yaa loltuu jagna nana Waaqayyo si wajjin jira jedheenidha. Inni dhokatee jira. Ergamaa inni waaqarraa mul'ate sun immoo yaa loltuu jagna nana Waaqayyo si wajjin jira jedheen. Geediyoon akka Waaqayyo isaa wajjin jiru hin hubanne hin beekne. Har'a ergaan Waaqayyo si wajjin jira jedhu tokko si bira ga'a. Sagaleen Waaqayyo si wajjin jira jedhu tokko si dhufe. Mee Waaqayyo na wajjin jira jedhame. Maal sodaattee jirtaati? Sodaan kee maalidha? Waaqayyo si wajjin jira. Ilaa ofirratti raajii Waaqayyo na wajjin jira jedhi. Waaqayyo ergamaa isaa si ergee waan ati sodaatte jalaa si baasa. Waaqayyo ergamaa isaa si ergee sagalee tokko si fida. Waaqayyo ergamaa isaa si ergee rakkina tokko jalaa si baasa. Ilaa Waaqayyo akkas naan jedhe namoota rakkatanii jiran, namoota dhibamanii jiran, namoota furmaata dhabanii jiran, namoota gaaffiidhaan qabamanii jiran
ilaale waaqayyo ergamaa koo ergeen jalaa baasa jedhe. Ergamaa koo ergeen jalaa baasa jedhe waaqayyo. Kanaaf ergamaa waaqayyo dhufe kun Geediyoonitti akkas jedhe yaa loltuu jagna nana jedhe. Waaqayyo si wajjin jira. Namni waaqayyo wajjin jiru jagnadha. Maal sodaattee perperamtati waaqayyo si wajjin jira. Maa inni sodaatee perperamtee jalaa dhugattee waa hojjechaa jirtu. Namni sodaate illee akka jiru hafuurri waaqayyo dubbate. Dirree kanarra namni sodaachaa jiru lapheen isaa perperamaa kan jiru har'a yeroon kadhadhu laphee kee irra harka kaadhu waaqayyo sodaa kana jalaa si baasa. Namoota 9 dirree kanarraa sodaa guddaa kan qaban lapheen isaanii sodaachaa kan jiru akka jiran hafuurri waaqayyo natti hima. Namoota 9 waaqayyo akkas jedhe namoota 9 kana laphee isaanii irra harka isaanii akka isaan kaa'atanii kadhataniif abboominaan jedhe. Yeroon kadhadhu harka keessa laphee keessa irra kaadha. Haleluuyaa. Egaa gara sagalee waaqootan deebi'a sagalee waaqoon xumura. Yaa loltuu humna qabeessa nana. Yaa loltuu jagna nana. Yaa loltuu waaqayyo si wajjin jiru nana. Loltuudhaaf nuyi. Wantoota ijaan hin argamne lolaa oolla. Wantoota ijaan hin argamne, wantoota dhokatanii nama lolan, wantoota dhokatanii nama irratti ba'an, wantoota dhokatanii lubbuu namaa gaadan, wantoota dhokatanii nafsee namaa hafuura namaa gaadan, waaqayyo irra si aansaarra. Mee waaqayyo irra na aansa. Irra si aansa. Saba kanaan irra aantu malee jala naantanii jedhiiti raajii dubbadhu naan jedha hafuurri waaqayyo. Irra aanta malee jala naantuutiin sodaatin kan jedhu sagaleen dhagaa. Hin beekwan wanta sodaachaa jirtan, wanta itti dhiphachaa jirtan, wanta sammuun keessan itti sin adoodaa jiru irratti waaqayyo irra sin aansa malee irran si aansa malee jala sin aansu siin jechaa jira. Haleluuyaa. Kanaaf iyyuu akkas jedha sagaleen kun. Yaa loltuu jagna nana waaqayyo si wajjin jira. Waaqayyo nu wajjin jiraachuun isaa waan hundumaan olidha. Waaqayyo si wajjin jiraachuun isaa waan hundumaa gararraadha. Waaqayyo erga si wajjin jiraateetiin sodaatin. Sagalee waaqayyo dhugaadhaan sobu. Wanti sagalee waaqayyo kana keessatti hin barroofne tokko illee hin jiru. Wanti ta'aa jiru hundumtuu sagalee waaqayyo keessatti caafamee jira. Kanaaf waaqayyo si wajjin jira. Inni jedhe sagalee waaqayyo kanadha. Dubbii waaqayyo kanadha. Si wajjin jira waaqayyo. Mee waaqayyo na wajjin jira dhime. Waaqayyo erga si wajjin jiraate immoo sodaatin. Gaduma siqee yoo dubbifattani Geediyooniin ammas akkas jedha. Lakkoofsa 14 irraa. Waaqayyos Geediyoonitti dhiyaatee jedha. Ati humna qabdu kanaani dhaqii Israa'eliin harka warra Miidiyaan jalaa akka baaftuuf ansi ergeera jedhee jedha. Geediyoon immoo yaa gooftaa koo attamittan Israa'eliin oolchare. Qomoon koo sanyii Minaasee keessaa qomoo xinnoodha. Amni mana abbaa koottis quxisuudha jedheen jedha. Kanarratti waaqayyo deebiseefi ani si wajjin waanan jiruuf akka nama tokko rukuttutti warra Miidiyaan hin rukutta jedheen jedha. Haleluuyaa. Ilaalaa gaa waaqayyo Geediyoonitti dhiyaateetu. Waaqayyos Geediyoonitti dhiyaatee waaqayyo sitti dhiyaatu warra. Waaqayyo sitti dhiyoo jiraam narraa fagoo jira jetteen sodaatinati. Yeroo tokko akka waaqayyo waan waaqayyo nu bira hin jirretti, akka waan waaqayyo nu dhiyeessetti, akka waan waaqayyo nurraa fagoo jirutti, akka waan waaqayyo nurraa fagaatee jirutti ilaallee sodaan itti dhiyaatee jedha. Geediyoonitti dhiyaateetu ati humna qabdu kanaan dhaqii Israa'eliin harka Miidiyaan jalaa baasi jedheen. Akka ati baaftuuf si ergeera humna qabda dheeni. Inni garuu baqatee caakkaa keessaa qabadiidha. Akka inni humna qabu dhufee ergamaan kun itti beeksise. Humna qabdu kanaan ka'ii jedhe waaqayyo. Ergamaan waaqayyo. Isa waaqayyo ittiin jedhe fideetu Geediyoon biraan ga'e. Har'as humna qabda amatis. Laaftuu of seetee dhokattee teessa miti ati. Diina kee jalaa afaan qabattee teessa miti. Waan garaa garaa sodaatee teessa miti.
Humna qabdaatii ka'eeti. Ka'ii hojjedhu. Ka'ii saba Waaqayyoo baasi. Ka'ii warra garbooman jalaa baasi. Garbummaa jalaa warra garbooman baasi. Warra harka diinaa jala jiran baasi. Waaqayyo si wajjin jira. Humna qabdu kanaan ka'iiti dhaqii warra miidiyaan jala harka miidiyaan jala harka warra miidiyaan jala saba koo oolchi baasi jedheen Waaqayyo. Sabni Israa'el harka garbummaa jalatti fufuun qabu kana booddeedhe. Humna qabdu kanaan dhaqii Israa'elin harka miidiyaan jala akka baaftuuf ansi ergeera jedheen. Inni immoo akkas jedhee Geediyoon immoo yaa gooftaa koo akkamittan Israa'elin oolcha jedhe. Qomoon koo sanyii Minaasee keessa qomoo xinnaadha jedheen. Yeroo tokko tokko Waaqayyo si wajjin jira jedhamee yoo lallabames yoo dubbatames yoo raajames namni namanu. Anoo qomoo xinnoodha. Anoo qabeenyan qabu. Anoo beekumsa qabu. Anoo nama akkasiiti. Anoo sanadha. Waaqayyo jedhee. Isa Waaqayyo jedhee amanta yoo ta'e kayyatis. Amanuu dadhabeetu deebisaam. Akkamittan warra miidiyaan baasa ofii koo dhokadheen jira jedhe. Ofii koo anoo kontirool ta'een jira anoo sodaadheen jira. Atumna qabda naan jetta. Ati dhaqii baasi naan jetta. Ati dhaqii akkas godhi naan jetta. Akkamittiin yaa gooftaa koo jedhe. Akkamittiin hin jiru Waaqayyo jennaan. Kaalkuleeshinii isaa Waaqayyotu hojjeta si miti. Ani nama akkasiiti. Ani mana hormaa keessan jira. Ani akkasidha. Ani baqataadha. Ani kooluu galeen jira. Ani garbummaa jala jiraan hin jiru. Ka'ii deemi ennaan deemuudha. Ka'ii hojjedhu ennaan hojjechuudha. Humna qabdaa jedheen Waaqayyo. Maal qabda? Humna qabda jedhe. Waaqayyo jedhee. Nama miti jarana Waaqayyo jedhee ka'ame hojii Waaqayyo hojjedhaa. Hin sodaattanii suuqatti galtanii taa'ina. Amma koo waan baay'ee odeeffamaa jira. Sanaan darbaa dhukkuba amma dhufee jiru kana addunyaa kana sodaachisaa jiru kana kanaan darbaa calluma afaan qabadhuu taa'ii hin waaqeffatin hin sagadini sanan godhin kana hin jedhin. Waaqayyootu si wajjin jira si. Mee Waaqayyootu na wajjin jira jedhe. Waaqayyo si wajjiniin jiraachuu Waaqayyo in amanta yoo ta'e Waaqayyo si wajjin jira hin sodaatin. Loorraa laafaa kirraa lafaa ruula leviidhin ilaa nammanan kadhadha namoonni sodaa jala jirtan. Waaqayyo si wajjiniin jira. Waaqayyo si wajjin jira namni sodaa jala jirtu. Namni lapheen kee raafamaa jirtu. Kan dhukkubsachaa jirtu si yoo jiraatte. Kan rakkachaa jirtu. Dhukkuba kamiinuu haa ta'u. Dhukkuba kamiinuu haa ta'u. Inni dhukkuba kaanseerii irraa fayyisu. Inni HIV irraa fayyisu. Dhukkuba amma dhufe kanarraa immoo nama fayyisuu hin dadhabu. Namni sodaadhaan du'aa jira malee dhukkuba ajjeesaa jiramni. Naasuudhaan du'aa jira. Maal sodaattaa? Hin sodaatin jedheeniin Waaqayyo. Ergamaan Waaqayyo bira ga'e kun hin sodaatini Waaqayyotu si wajjin jira. Amanuu dadhabeef namni kanas. Amanuu dadhabdeetis laata. Nan kadhadha amma. Amma nan kadhadha namoonni sodaan laphee keessan qabate laphee keessan harka keessan kaa'a. Sa'atii kana jalqabee hafuurri Waaqayyo akka sodaasin keessaa baasu nan abbooma. Kadhadhu naan jedhe hafuurri Waaqayyo. Ila namoonni dhukkubsattaniirtan keessumaa obboleettiin tokko dhukkubni si dhiisee ka'ee sitti deebi'a si dhiisee ka'ee sitti deebi'a. Tokko kun obboleettiin tokko immoo akkasi dhukkubni kan sirra jiru kaleen kee bitaan mirgaa kan si dhukkubu ciisuuf ka'uu dhaabbachuu kan hin dandeenye rakkachaa kan jiru hafuurri Waaqayyo nan fayyisa waan jedheef amma kadhadhu na duukaa iddoo dhukkuba keetiirra harka kee kaa'e. Laarraa lafaa kirraa lafaa ila namoonni dhukkubsachaa jirtan hafuurri Waaqayyo amma kallattiidhaan sin bira ga'a. Tiroojaanaa maagilaa ila obboleettiin tokko biyyatti keessa jirtu Waaqayyo nan xoqqomne lapheen kee akka bishaanii ta'eera urgufameera. Biyya hormaatta nafa wayyoo biyya hormaatta nafa rakkadheera bakka nan du'e. Firoota koo wajjinutu waliin argina. Keessumaa haadha koo jetta wayyoo haadha koo tuun sin argine nafee jetta. Waaqayyo akkasiin jedhe anaan qabda miti ana waaqessita miti anaaf jilbeenfatta miti ani immoo Waaqayyoodha siin jedhe. Inni si baase anadha inni si gashuu anadha siin jedhe Waaqayyo. Kanaaf na duukaa kadhadhu Waaqayyo sodaa kana naasuu kana laphee kee irraa rukuta. Namoonni dhukkubsattan hundumuu na duukaa kadhadha. Lafa dhukkuba keessan harka keessan kaa'a. Laarraa lafaa kirraa lafaarra lafaa.
Ilee roshenda lava grababa. Ila harka kee ol kaasi amma. Harka kee ol kaasi lafa dhukkuba kee irra keessa. Lafa dhibee kee irra keessa amma dhukkuba kana dhibee kana of keessaa dhabda. Dhukkuba kamiin haa ta'u. Maqaatti hin laatinati. Kunoo dhukkuba akkasiiti jettee of hin shakkin. Dhanna kee hundumaa si dhukkuba yoo ta'e harka kee irratti akka dhadha dhanna kee hundumaa qaqqabadhu. Iddoo akkasii jettee himachuu kan hin dadhabde. Rakkina keessa kan jirtu. Sodaa naasuudhaan kan qabamte. Hirriba keessaa dammaqsee hirriba keessaa si wareersee kan dhukkubni si jalqabe. Kadhadhu amma harka kee ol diriirsi gara Waaqayyootti. Yeroon harka kee kana irratti abidda waamu humna dhiigichaa dhangalaasu. Dhiiga ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos harka kee irratti roobsaam. Amantiidhaan sirratti roobsa. Harki kee dafquu jalqabam. Harka kee dafquu jalqabe milikkitaaf harki kee dafquu jalqaba yeroo nama irratti waamu. Harki kee dafquu jalqaba tifti jedhee dafquu jalqaba isa booddee harka kee iddoo si dhukkuburra dhanna kee irra gangashita. Waaqayyo sa'aatii kana jalqabe afurri Waaqayyo misikirii kooti. Afurri Waaqayyo ragaa kooti. Nagaaf tasgabbiitu sirratti dhangala'a. Lorra lava rudi nimi shendo lava ro lava graba. Galanni fulfinni siifa ta'u gooftaa ulfaadhu kabajame. Harki ol ka'e kun maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin milikkitaa godhatu. Abiddan irra ka'a harka ol ka'e kana. Ela abidda dhiiga Yesuus. Dhiiga abidda. Zayita roobsuu jalqabu harki kun milikkitaaf. Zayita dhangalaasuu jalqabu. Ela wanta akka dhangala'aa harka irraatiif hoo jalqabu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ela humni Waaqayyoo darbuu jalqabe egaa. Harka kee kana lafa dhukkuba irra kaa'i. Ela abidda keessa darbanaan jedhe namoota baay'een yeroo harka kee dhanna kee irra yookiin garaa kee irra ta'u kalee kee irra ta'u maala ta'u namoonni keessanii dhukkuba qabdan ol siyaasawwakuu jalqaba. Ol hoqqisuudhaan baanaan jedha furru Waaqayyo. Inni kaan immoo hin dafqisiisa. Inni kaan immoo hurgufuu jalqaba. Inni kaan of wallaalchisuu jalqaba. Yeruma sanaa jalqabee dhukkubni kun si keessaa suuqa. Kaan immoo dhaabboleettii tokko hafuura hamaatu irra qubatee jira. Hafuura hamaatu gamsiisaaf abjuudhaan hin gamsiisa waan garaa garaati. Kun immoo sagalee dhageessee wayyoo nan qabame jedheetu caraanee iyya lafaan dha'ee sokka. Naan jedhe furru Waaqayyo. Ila amma tokkotti fayyadamuudhaaf harkuma keetti fayyadama Waaqayyo irra. Abboomeera milikkita agarsiisa harki kee. Milikkita dafquu hin dafqa. Wanta akka zayitaa yookiis immoo wanta akka dafqaatu harka kee keessaa yaa. Isa booddee harka kee sammuu keerra, garaa keerra, dhanna keerra, miilla keerra lafa dhukkubni sitti dhaga'ama. Dhanna kee hundumaati yoo ta'e irra gangashita. Keessa kee kan jiru hin ba'a. Obboleettiin tokko keessuma garaa kee keessa gangalataa. Maal qoricha nyaadhe moo jetta. Hin ba'a kun. Leerraa lafaa girraa. Maa inni qoricha naa nyaate naa laate jetta. Maaltu naa argatetta. Garaa kee keessa gaafa gangalachuu jalqabu ol si haaraa isa booddee of wallaalta. Daqiiqaa muraasaaf yeroo ta'u wallaaltu illee qabda. Dhukkubni kun amma si gadhiisee deema. Biyyesuusam tokko harka kee ofirra kaa'uudhaaf. Lama sadii ilaagaa dhaggeeffadhuuf of dhaggeeffadhu. Humna Waaqayyoo murii cirii keessaas baasi. Maqaa gooftaa Yesuusiin dafqee keessaa bahu. Humna dhangala'uu dhiigichaatiin iyyee caraanee lafaan dha'ee keessaa tokko. Humna dhangala'uu dhiigichaatiin oloqqisiisuudhaan godhee dhiigaan makaa keessaa ol danfisiisee bahu. Bara dheeraa kan rakkise maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin abboomeera. Veeloorra ilaalaa kalee garanaaf garasii kan si dhukkube harka kee irra kaa'i Waaqayyo guyyaa har'aa jalqabee si irraanfachiisa. Ilaala milikkitoota namman dubbadhe sirratti raawwatu. በኢየሱስ ስም danfisii gaasuuki. Dabi tokko lama sadii ilaan jalqabe. Lurra lava rudi nimi shenda lava groba. Daila rajini mini shendo lava groba. Hallelujah. Ila namoota baay'eetu fayyuu jalqabe. Ila dhugaa ba'a.
waan isin irratti ta'e milikkita isin irratti ta'e hundumaa dhugaa ba'aa dhoksina. Waaqayyo gooftaan humnaan dirree kanarra darbeera. Galanni siif haa ta'u gooftaa. Maqaan kee haa kabajamu. Eebbifami ulfaadhu. Siyaa kanatu waan saba kee baay'ifteef gargaarteef ulfaadhu eebbifami. Haleluuyaa, 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 haleluuyaa. Namatu si ari'a obboleettiin tokko nama